Harka fuudhee akkam jirtu hordoftoota koo bakka jirtanitti hundumaa rabbiin isin waliin haa ta'u. Ani baay'ee nagaa kooti, isinis immoo akka nagaa taatanis abdiin qaba. Akkam jirtu sinirraa samoonii xiqqoo jidduudhaan sinirraan badee halee eeggaddamoo maal viidiyoo poostii isinii gocheen ture. Haalli baay'ee ka namaaf mijaa'u narra ilaalinaa isiniin jecha. Erramoo viidiyoo tokko baay'ee viidiyoo namatti toludha. Laaltanii waan baay'ee irraa hubattu jedhee yaada. Gaafii Baqqalaa Garbaa fi gaafatamedha. Viidiyochi kun baay'ee namatti tola. Namni Baqqalaa Garbaa hin beeknes hin jira jedhee yaadu. Namni immoo siruma namni isa hin beekne hin jira jedhee yaadu. Namni sirriitti baay'ee beekamaadha. Gaafii isaaf taasifame gaafii isa gaafatame viidiyochi jechuudha. Viidiyocha sallaallee kaanee boodarratti jechuudha. Boodarratti immoo yaada keenya bal'inaa walitti deebinee nama waliin dubbannu ta'a. Hangasiif immoo obsaan eegaa viidiyocha kana sirriitti ilaala. Waan baay'ee isin hubachiisa, waan baay'ee irraa argattu, waan baay'ee isin barsiisa jechuudha. Yaada baay'ee namatti toludhas. Kanaaf hangasiif immoo turtiin keessa nafaan haa ta'u viidiyocha ilaallee kaanee walitti deebina. Hangasiif nagaa keessa. Nuuf baate baqqee siin jette funyeesha baqqee. Ayyaa ta'e galatoomii atillee yeroo kee aarsaa goote bakkan si waametti na argamu keetti galata guddaan maqaa koof maqaa daawwattoota OBN galata guddaan si dhiyeessa. Baqqee ijoollummaa keetti ati ilma abbaa lafaa warra qananiitiin guddate aannaniif cuukkootiin nama guddate sadarkaa tokkoffaa Boojii Birmajjiitti baratte miti. Sadarkaa lammaffaaf immoo gara magaalaa Gimbii ufteetu achitti baratte. Yeroo maatii irraa adda baatu qananii irraa yeroo adda baatu ufumaa bixxillattee nyaatte moo achuma qeetii galaasii ergu ture. Maal egaa kana hundumaa beekte maal na gaafatta fixxeetta waan hundumaa wati. Dhuguma ijoollummaa kootti qananii nan guddadhee aannan dhugeen guddadhee maatiin koos fooyyee qabu turanii. Abbaa lafaa jettee immoo deebitee na himachiisuu barbaaddaa ta'u yuuti immoo dhuguma akkuma sana ture. Gaafa mana barnootaa sadarkaa lammaffaa wayitan seenu garuu sirni jijjiiramee ture. Sirni abbaa lafaa sun jijjiiramee ture. Kanaatiif utuma achi tureyyuu qananii duraatiin itti hanfuufa jedhee yaaduun ture. Namoota siif baay'ee nama kabajuuf namni ati jaallattu naman akka saawtoon ta'eettee yaaddee beektu jira akka biyyittiis yoo ta'e akka addunyaattis. Kun gaafii guddaadha. Maaliif namoota ogummaa tokkoon nama jajjuu qabdaa, ogummaa tokkoon nama jaallattu qabdaa. Ani ogummaa barsiisummaa irran ture. Ogummaa barsiisummaa irratti namoota baay'ee naan wajjin jiraadhe barsiisotaa fi hooggantoota mana barnootaati, daraktaroota warra kanaadha. Tariitiin naman baay'een jaalladhaa, nama gaariidha, nama fakkeenya ta'uudha jedhee ani yaadu namni shaniyyuu hin beeku ta'a har'a. Ani hin beeku maaliif namni otoo hin beekamin garuu fakkeenyummaa kan qaban namoota jajjabootu ture. Fakkeenyaatiif Dambidolloo sadarkaa lammaffaa barsiisaa wayitan ture. Daraktarri mana barnootaa sanii tureera. Boomalaakuu jedhama. Har'umallee lubbuudhaan jira. Soorama bahee hin baane hin beeku. Fakkeenyaatiif amma namni kun naman akka moodeelaatti akka fakkeenyaatti nama fudhadhudha. Haqaaf jaalala inni qabu, dhugaaf jaalala inni qabu, namaaf walqixxummaadhaaf jaalala inni qabu. Wanta hedduudhaan nama walqixa ilaaluudhaan ofitti amanuudhaan namni wayi tokko sirrii haa ta'us haa dhiisuus waan sirrii hin taane illee namoota baay'ee hordofee namni yeroo baay'ee waan sirrii hin taane illee yeroo inni itti hordofu jira. Garuu namoonni tokko immoo waan sirrii ta'e duwwaa yoo namni fudhates fudhachuu baates namoonni hordofan jiru. Fakkeenyaatiif nama maqaa si dha'u kuni nama akkasiiti. Barsiisonni jaallachuu dhiisuu danda'u. Barsiisaa achi ture san keessaati hammatu
nama baay'ee otoo gaafattee namni kudhan illee isa jaallata jedhee yaadu. Barattoota yoo fudhatte akkuma kan namoota hooggantoota isaa ol jiran yookaan immoo isaa gadi jiran yoo gaafatte amma namicha kana homaa akka kanatti lakkaa'an. Garuu ani jireenya kootti namoota jajjaboo namoota ofitti amanan waan hojjetan beekan dhugaa hojjetan namoota akkasii keessan akka nama tokkotti yeroo tokko komishinii malaammaltummaa farra malaammaltummaatii fi nama eeraa jedhanii yeroo ture tokko dhugaa nutti fakkaate yeroo sana namni eeramuu qabu fakkeenyaatiif nama akkasii fa'aa jedhee yeroon itti yaadatu ture. Haa ta'uyyuu malee akkuma nama sitti himee yaada kan amma namni 15 fudhataa isaa hin beeku. Garuu anaa fi is an ideal person. Nama guddaa, nama dhugaa, nama hin beekamin fi nama fagoo hin gahin, maqaan isaa hin dhaga'amin, eenyummaan isaa hin beekamin namoota hafan keessaatii tokko. Namoonni dhugaa gaarii waan jabaa hojjetan baay'ee mayyuu dhugaan isaanii waan beekamu natti hin fakkaatu. Kanaaf egaa nama kana akka nama guddaatti fudhadha fakkeenyaaf. Fakkeenya gaariidha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya namni bakka hojjetutti bakka ramadametti dhugaa irratti kan waaqa gammachiisu yoo hojjete har'aaf okachuu danda'a. Bor garuu dhugaan sun hin baha. Ergaa gaarii nu dabarse. Inni kabiraan immoo baqqee wanta hawwite otoo hin ta'in hafe. Otoo milkaa'insi hafe. Moo wanta hawwite hunda sii guuteera. Namni waan baay'ee hawwa jireenya isaa keessatti ani garuu akka nama tokkotti saba kootiif kana nabu yookaan biyya kootiif yookaan uummata kootiif kana nabu biyya gaarii keessa bulchiisa gaarii argatee namoonni isa bulchan gaariidhaan bulchanii uummanni kun nagaadhaan bahee galee biyya kooti jedhee gammachuudhaan waan argate qooddatee keessa jiraatee arguudha kanan hawwu. Kun ammammaatti hin dhugoomne kana dhugoomsuu keessatti immoo anis haga tokko haga humna kootii qooda fudhachaa jira. Garuu immoo utuu manni addunyaa kanarra jiru waan kana nan arga abdii jedhu immoo hin qaban. Rabbi abdii keetti siifaa guutu akka guutu abdii guddaa qabna unis. Guyyaan baay'ee itti gammaddeef guyyaan baay'ee itti gaddite. Guyyaa maaliiti? Guyyaan baay'ee itti gadde yoo jiraate amma fakkeenyaatiif mana murtee deemee namni tokko dur ijoollummaa kaasii kanan beeku manni murtee lafa dhugaan itti murtaa'uudha, lafa haqni itti mul'atuudha. Lafa inni itti miidhame miidhamni isaa itti beekamuudha, inni miidhamoo itti adabamuudha jedhee ni yaadan ture. Sababii kanaatiif abdii guddaan qaban ture. Yeroo jalqabaatiif mana murtee dura dhaabbadhee waan dhugaa hin taaneen gaafa waggaan 8 akka inni waggaa 8 hidhamuuf gaafa natti murtaa'ee nan gadde. Maaliif waan sana sababiin achi deemee turuuf utuu hin taane addunyaan kun addunyaadhuma sobaa ta'uusee namni na fakkaatan miliyoonotaan tariiti immoo isaa oliyyuu kan lakkaa'aman addunyaa kanarra jiraachuu isaanii gaafa beeku baay'een gadde. Dhala namaatiif nan gadde, hammeenya dhala namaattis nan gadde. Carraa namoota gaggaarii namoota qulqulluu mudachuu danda'uufis osoo homaan balleessin rakkoon isaa mudachuu danda'u isaaniifis nan gadde. Guyyaan gaddaa inni guddaan natti dhaga'ame guyyaa sana jedhee tayyaada. Guyyaan itti gammadee egaa wal caccaala. Guyyaan itti mucaa koo jalqabaa argadde baay'ee hin gammade. Boontuu. Baay'ee hin gammade. Dhugaadha. Boontuun akkuma maqaa ishee boonsituudha. Oromoonis waa malee maqaan moggaasu. Si qofaaf miti. Oromoo shamarree Oromoo hundaaf illee fakkeenya kan taatudha. Baay'ee yeroo kee aarsaa gootee waamicha koo kabajjee waan na argamteef maqaa koof maqaa daawwattoota televezyiina OBN baay'een si galateeffadha. Fayyaa ta'e. Fayyaa naa jiraata. Tole galatooma. Galatooma.
Egaa kabajamtoota daawwattoota televezyiina OBN sagantaan funyee har'aa keessummaa keenya irraa waan baay'ee akka barattan akka bashannantan abdii guddaan qaba. Viidiyochi kana fakkaata. Garuu waan baay'ee irraa hubattee yaada. Gaaffii gaafatame gaaffiin illee waa umrummaatiin wal qabate waa'ee umurii isaaniitirraa wal qabateeti gaaffichi kan gaafatame. Isa kana yeroo biraatis immoo akkanuma gaaffii tokko isiniifan dhiyeessa. Isin bashannansiisa jechuudha. Yeroo tokko gizee hunda kaa'u durii maal jechuurra yeroo tokko kanatti waliin odoo tattaphannee baay'ee gaarii natti fakkaata. Kanaafi kan biraa immoo gaaffiin keessan komantii jalatti baay'ee nama boonsa. Warroonni isa marjabaadhu baay'ee gaarii jirta. Viidiyoon kee chaanaalli kee baay'ee namatti tola. Akka gaarii itti jirta itti jabaadhu. Warroonni naan jechaan jajjabeessaa turtan baay'ee asumaan isin galateeffachuun barbaada. Baay'ee guddaa galatoomaa isiniin jedha. Galanni keessan hin badini. Baay'ee gaariidha jechuudha. Nama jajjabeessaa nama boonsaa komantii keessan dubbisaan jira. Yeroo hunda bakka komantii nama kamiyyuu nan dubbisaani jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko guddaa galatoomaa irra deddeebi'ee galatoomaa isiniin jecha. Viidiyichi kiyyaarra kanumaan xumurama. Yeroo biraa immoo viidiyoo biraatiin walitti deebina. Hangasiif immoo yaada keessan ammas akkanumatti warri gaaffii qabdanii immoo warri viidiyoo isaa kana guutuu isaa hin barbaanne naan jettanillee linkii of jala isiniif hin kaa'a sheerii isinii gochuu nan danda'a. Achirraa guutuu isaa laaluu hin dandeessu. Viidiyoocha jechuudha viidiyoo guutuu isaa. Ani yoo viidiyoo irraa kutee tanan irratti poostii godha malee viidiyoo guutuun naaf hin eeyyamamu akka seera yuutuubiitti waan ta'eef viidiyoo cinaa gimmaasha isaa irraa kutee isinii poostii gochaan ture. Yoo diraamallee ilaalaa turtanii amma dura jechuudha. Waa'ee meelaalaa takka seenaan fa'a diraamaa isaanii sun baay'ee namatti tola. Kanaaf akkasumatti irraa poostii isinii godha irraa kutee malee guutuu isaa immoo warri barbaadan komantii jalatti yaada keessan naa barreessa. Linkii jala isinii kaa'ee achi linkicha san ga'uu qaxxattanii jettanii gara yuutuubii isaanii isin geessa akkasitti jechuudha. Kana viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata. Bakka jirtanitti rabbiin isin waliin haa ta'u. Nagaa keessanaaf jiraadha. Nagaa naaf ta'a. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Warroonni gaaffii keessan qabdan immoo komantii jalatti barreessa. Gaaffii keessan viidiyoo dhufurratti immoo isiniin deebisa. Isiniin jecha hangasii fi turtiin keessan bakka jirtanitti rabbiin isin waliin haa ta'u. Isiniin jecha nagaa keessanaaf jiraadha. Nagaa naaf ta'a.